Kiristiyaanota inni kuni baay'ee kan sin dhibee sin hin dhibne keessa namoonni baay'een paasteroota tajaajiltoota malee mana isaaniitti assaayimentii mataa isaanii gola mataa isaanii garuu sagalee waaqayyo jedha nama sodaachuun kiyyootti nama gashaa isa lubbuuf foon adda baasee si'oolitti darbatu waaqayyoon sodaadhaa. Kanaaf eessa yoo dhanne waaqayyo jalaa dhokachuu hin dandeenye. Shaakalli kun immoo shaakala hin taanedha. Shaakalatti waaqayyo gammadu miti akka kiristiyaanaatti. Namoonni baay'een kan ittiin dhumaa jiran namoonni baay'een utuu irratti hin beekin gola mataa isaanii qabatanii kana isaan ijoolleen haadhaaf abbaa hin qabne bakkeetti hafan karaarra dhaabatanii kadhatanillee keezii akkasiitiin keezii utuu durbummaan qabaatiin durbummaa qaba jedhanii keezii akkasiitiin kan gargar ba'anti karaarratti utuu isaan nu kadhatanii saantiba 50 birrii tokkotti ilaanne yookaan immoo bira hariinee deebifnaa jechaadha keeziin isaanii gaafa ilaalamu. Kanaafi gaa'ela dhaabbata waaqayyoo dhaabe kan harka dhaloota jaarraa 21ffaatti maal dhabaa jira? Vaaliyuu dhabaa jira. Paartinerii wal qunnamtii saalaa jedhamee maqaan itti laatame, shoortii jedhamee maqaan itti laatame. Amma inni birrii qabu birriitiin amma qaama shamarranii amma bitutti akka barbaadu amma godhutti irra ga'aa jirra. Dhaloonni waa'ee kanaa kadhannaa dhiiseera. Waldaa kiristiyaanaa irratti barsiifamaa hin jiru. Bulluqa kanatti nam'eera dhaloonni dargaggoonni bulluqa kanatti nam'aniiru bulluqa miira isaaniitti nam'aniiru. Kanaaf iddoo itti kennaati sirriitti dhaggeeffadhaa adaraa keessan waa'ee gaa'ela keessanii warri qabdanis kadhadhaa warri gaa'ela keessan gallesi adaraa keessan kadhadhaa amanamaa. Waaqayyo jalqaba waldaa kiristiyaanaa dhaabe miti. Waaqayyo jalqaba dirijjitii ta'e tokko dhaabe miti. Waaqayyo jalqaba maatiidha kan inni hundeesse gaa'eladha kan inni hundeesse. Kanaaf adaraa keessan waa'ee kana qoosaan godhinaa. Namoota baay'ee dhumaa doktariin faammoo keeziin kun harka isaaniirra oola sababa ta'eefi namni waaqayyo hafuura waaqayyoon nu keessa jira nu keessammoo nuyi mana qulqullummaa hafuura waaqayyoon mana qulqullummaa hafuura waaqayyoo kan ammoo fuutanii dhaqna gaalamootaa keessan gashiinaa. Jaarraa kam keessa jirra beektu obboloota? Jaarraa dhiirriif dhiirri wal fuudhu. Jaarraa shamarriif shamarri wal fuutu. Jaarraatti dubarri tokko gaangeetti eerumtu, harreetti eerumtu, re'eetti eerumtu irra jirra. Jaarraa dhiirri da'aa jiru irra jirra jecha. Argitanii kun baay'ee fuula waaqayyootti kufnee kan qalbii diriirannudha. Ulfi hin barbaachifne jira, namni hin barbaachifne garuu hin jiru. Ulfi hin barbaachifne jiraachuu danda'a. Namni hin barbaachifne garuu hin jiru. Daa'ima baay'eeti shintibeetii keessaa iyyaa jira. Daa'ima baay'eeti isa bulchiinsi magaalaa kosii keessa kaa'aa kosii itti gataa jedhee keessa kaa'u kaartoon itti godhanii gataa jiru achi keessatti. Kosii gaafa gatanii daa'ima baay'ee baasaa jiru. Kanaaf adaraa haa kadhannu. Akka waldaa kiristiyaanaatti haa kadhannu. Of haa barru. Bakka qaamni saalaa keenya mataa keenya irra jira miti bakka jala keenya jira of to'achuu dandeenya of qabuu dandeenya. Kan Phiilaaxoos maalidhee hawwii bara dargaggummaa keerraa baqadhu tokkummaa obbolootaatti hirmaadhu jedhe. Adaraa keenya kanaan maal gochuu danda'uu qabna? Wanta kana qoosaa gochuu danda'uu hin qabnu. Waan barri itti darbe waan muudiin itti darbe ta'uu danda'uu hin qabu. Kanaaf gaaffii sattaanutti hin dabarru wal qunnamtii saalaa gaa'ela dura gochuun fayyaa namootaa irratti dhibee maalii yookaan rakkoo maalii fida kan jedhu irratti gaaffii qabdu yoo ta'e Dr. Bashaanfaas gidduu keenya jiru sababa ta'ee fi warri gaaffii qabdanii maayikii keessan irraa fuudhaati gaafachuu dandeessu. Never give isa jedhu olii abdii. Gaaffii qabdu taanaan kan irratti gaafadhaatii gara. Okay, dhagahamaa lafa sagaleen koo. Okay, galatoomaa waaqayyo isin eebbisu. Gaaffiin koo kan bahe akka hin taane garuu amma wantoota kanaaf kan dargaggoota yookaan namoota kana saaxilan maalidha isa jedhu xinnoo ishee achirratti yeroo tokkonis waan hin dubbisirraa yookaan wantoota argadheerraa biyyoota garaagaraa kan jiraatan amma nyaatonni ashagaman asuma namootaaf barumsa ta'a yookaan immoo of eeggannoo godhu jedhee kan dhimma tokkoffaa yeroo malee gosa saamunaatiinis ta'e gosa nyaataatiin qaamatti niqatanii yookaan looshinii wantoota fayyadaman isa kan keessatti
miidhaa kan fidan namoota kana waan taaneef kan saaxilan yookaan immoo qaamni dhiiraa tokko akka inni du'u yookaan immoo akka inni jijjiiramu kan godhu akka jirutti xinnoo waan kana dookteroonni warri kun quba qabdu dhimma kana keessatti maaliif dhaloota kanaa dhuguma kunuunsuun dura jira waan ta'eef maaltu kanaaf saaxila maaltu dhimma kanaaf geessa jedhus immoo keessatti qorree dhaabuun barbaachisaa waan ta'eef nyaata fayyadamnu wantoota ashagamanii dhufan yookaan immoo wantoota paakdi ta'an keessatti wantoonni miidhaa fidan waan jiranii fi dhimma kanaaf kan saaxilan kana keessatti maybe dhimma fayyaa keessatti wal qabatee maal jettu jedhamee kana fayyaa ta'a. Okay. Thank you. Ni verga. Dokter gaafii batanii. Yaa gaaffii isaa badheera Dooktar Bashaa yaada kanarratti gaaffii qabda deebii qabda mee carraa sii kenna. Eebbifama. Dooktar Bashaa. Situ jala. Ini saya galaksi biota buat. Okay, maaliif carraa Dooktar Bashaa laachuu barbaadeetini. Okay, erga akkana ta'e ittiin deebii keessiif deebisaa jechuudha. Kan gaafatti nyaatonni gosa garaa garaa kuni side effect qabu fedhii foonii irratti kan jettedha Pireestiya. Asirratti Dooktar ifa akka ta'utti nyaatota ashagamanii dhufan yookaan immoo paakdi ta'anii dhufan suuqii irraa gurguramu kana tokko nyaatota kana lamatti immoo wantoota dibataman tokkoffaa isaan kuni daa'imman umurii hormooniin isaanii akka waan biraan kan jedhamtu jiru inni biraan immoo norma amma gaafa afuuraa fi yeroo fudhannee keessaatiin wantoonni hojjetamanii namoota kana dhimma kanaaf saaxilan jiru. Tokkoffaa qaama saalaa dhiiraa kan ajjeesan akka dhiibisuun fedhiinsa fedhii inni jiru kan dhalaallee waan biraa amma biyya keenya xiqqoo xiqqoo galuu yaalaa jiran fakkaata. Waan kana irratti dhaloota kana maal dabarsitu yookaan immoo kan yookaan immoo kana irratti maal hubattan gama fayyaatiin maaltu hubatan maaltu bira ga'a. Gaaffii kee bareedaadha Birgifaaf. Asirratti waan tokko jechuu barbaadaa jechuudha. Yeroo baay'ee fakkeenya tokkos ni kaasa. Maaliitii fi qabatamaan wanta uumame tokkorraa yookaan dubbanne irraa barnoota fudhannaa jechuudha. Fedhiin foonii dhiiraas ta'e dhiiraa kun yeroo baay'ee shamarran fedhii qorichoonni adda addaa kan isaan yeroo baay'ee rakkoo keessa galchuu fedhii dhiiraa kanaa doormaanti kan ta'e kana aktiiv gochuun iiziidha jechuudha. Qorichoota adda addaa kennuun fakkeenyaatii fi phosphodiesterase 5 inhibitors kan jedhaman jiru qorichoonni akkasii jechuudha. Taaddalaafilii, sildenaafilii kan jedhaman fa'aa jechuudha. Namichi tokko beekamaa artistii Itoophiyaa tokko kana fakkeenyaatiif maqaa isaa himuu hin barbaadu biyya Ameerikaa kana dhufee dubartoota 3 moo 4 fuudhee jira. Ayyaanaatii fi biyya Itoophiyaa kanarraatii Ameerikaa kanarraatii Itoophiyaa gaafa deemu qorichoota fedhii foonii isaa kakkaasu kana fudhatee deemee jechuudha. Biyya galee haati manaasaa kun yaangiidhaa inni baay'ee oolgii waan ta'eetiif qoricha kana gaafa fudhatee gaafa biyya deemee gaafa liqimsu immediately namichi kun hypertension qaba dhiibbaa dhiigaa qoricha kana fudhateera. Gaafa qoricha kana fudhatee haadha manaasaa bira fiqisuuf jedhu maal ta'e dhiibbaa dhiigaa isaa garmalee dabaleetu dhiigdi kun qaama isaa keessa sirriitti akka yaane bilaakisa godhee maal godhee lubbuu nama sanaa balleessee jechuudha. Artistii beekamaa Itoophiyaa nama tokkoffaa ta'e jechuudha. Maqaa isaa himuu hin barbaadu. So nyaatonni garaa garaallee fedhii dhiiraa kana kanneen dabalan maalni fedhii dhiiraa yeroo baay'ee ispeermiin dhiiraa pirootinii jechuudha. Pirootinii baay'ee nyaachuun dhiira kan inni fayyadaa hin fayyadu yennoo ilaalle namni tokko ta'ee namni qubdi isaa 6 ta'ee alatu yookaan gurri isaa immoo tirfii ta'ee alatu
rakkoo maal sitti fakkaata? Dhiirri tokko pirootinii gahaa hin qabu taanaanii yookaan pirootinii gahaa nyaata hin qabu yoo ta'e hanqaaquu shamarranii sanaa completely break up hin godhu jechuudha. Gaafa inni completely break up hin goone hanqina pirootinii waan qabuutii fi bichaan alatti maal ta'uu danda'a? Qubdi 6, 7, 8 yookaan 6 wal ta'uu danda'a. Gurri kun illee tirfii alachuu ni danda'a. Miila irratti illee miila tirfii dhalataa jechuudha. Sababoonni kun maarraa ka'anii dhalatanii kanneen dhiirri kun pirootinii gahaa waan hin qabneetii fi pirootinii gahaa hin qabu taanaan immoo ispeermiin kee ispeermi jechuun by the way is a pure protein jechuudha. Pirootinii qulqulluu jechuudha. Dhiirri pirootinii gahaa kana hin qabu yoo ta'e fedhiin foonii isaallee leesiidha jechuudha. Hanqaaquu kanallee hanqaaquu shamarranii kana completely cabsuu hin danda'u. So sababa kanaatiitii fi rakkoon ijoollee dhalatti lakka ta'uu dandeessu jechuudha. So nyaata pirootinii qabu kana nyaachuun dhiiraatii fi moor dubartii caalaa barbaachisaadha. Ijoollee irratti jechuudha. Yoo dubbanne dhugaasaa jechuudha. Shamarran pirootinii gahaa hin nyaatinaa jechuu koo miti. So asirraatiin nyaatonni garaa maashiniitiin oomishaman kun biyyoota alaatti illee biyya keenya keessa galuu danda'u. Warreen akkanaa kun fedhii foon irratti rakkoo hin qabaatiin. Completely yoo ilaalle ani biyya Ameerikaa jira. Waggaa 11 jiraadhee waggaa 12 deemaa jira. Kutaa 11 gaafa fixee biyya kana dhufee kutaa 12 gaafa fixee jechuudha. So nyaata biyya keenyaa kanaatiif biyya alaa kana kompeerii gaafa gootu nyaatonni biyya alaatti dhiyaatan kuni maanni wanta shoortii ta'anii wanta maachurii ta'an miti. Waan amma oomishamanii qaama namaa keessatti artificially protein kana baay'isan, artificially carbohydrate kana baay'isan, even dhukkuboota kanneen akka biyya keenyatti sukkaara jedhamu yookaan diyaabeetii jedhamu kana fillee nyaata hedduutu jiru jechuudha. Akka nyaata Itoophiyaa kanaatiin nyaata biyya alaa kanaa kompeerii goo'ii natti yoo jette ani akka nama dhuunfaa tokkottis ta'ee akka nama alataa biyya sanaattis ta'ee akka nama saayinsii ilaalettis akka nyaata Itoophiyaa piriifirii godhaa jechuudha. Maaliif nyaatonni biyya kanaa yeroo baay'ee rakkoo adda addaa nama saaxilu jechuudha. Dislipidemiyaa jechuun cooma qaama keenya keessatti nyaatota baay'isantu jira. Fedhii foonii keenya kanallee akka baay'ee extremely babal'isantu nyaata oomishamantu jira. Dhukkuboota hypertensioniitiif akka yookaan dhiibbaa kanaatiif illee akka nu babal'isantu jira jechuudha. Kana jechuun by the way miidiyaa irratti nyaatota maashinii dhiyooman nyaatinaa jedhee dubbachuutiin naatii fi sirrii miti. Garuu completely kan inni advice godhu nyaata ofii keessan hojjetattanii nyaatan preferensi godha. Nyaatonni warri kaan rakkoo hin qaban jedhamu sistime naafillee sirrii miti miidiyaa irratti dubbachuutiin garuu siif galaa gaafa nani nyaata dhuunfaatti nyaaddaa gaafa sun hin jedhu jechuudha. So biyya kanatti nama fayyaa taatee waa'ee fayyaa tokkoo waa'ee biyya sanaa gadi qabu yoo dubbatte rakkoodha jechuudha. So we don't know akkaataa kan figure out godhan jechuudha. Akka nama dhuunfaa tokkotti illee yaada warra biyyoota Kanaadaa, Ameerikaa, UK ta'an kana ni beektu nyaata isaaniis nyaata keenyas ni beekna. Ani yeroo hundumaa piriifirii kan hin godhu nyaata biyya keenyaati. Rakkoo ni qabu, rakkoo hedduu ni qabu jechuudha. Nyaatonni maashinii irraa bitaman kuni yoomillee ani reekomendii ni godhu namoota kam reekomendii godhachuuni isiniin affeeru nyaata akkasii kana. Rakkoo hedduu qabu. Ispeeshaalii namoonni keenya biyya Itoophiyaa irraa dhufanii biyya kana gaafa galanii nyaata biyya kanarratti dipeendii ta'anii gaafanni isaanii dhukkuba sukkaaraatiin, dhukkuba diyaabeetiitiin yookaan dhiibbaa dhiigaatiin dhukkuboota garaagaraatiin yeroo isaanitti saaxilaman hedduutu jira jechuudha. So kanaatiif iyyuu waan guddaatti jedhu hundi keessanuu nyaata aadaa keessanii nyaata keessan oriijinaalii kana yoo nyaattanii hedduu bareedaadha. Garuu rakkoo qabaa rakkoo hin qabuun eeyyee rakkoo qaba. Rakkoo hedduu qaba. Garaagarummaa hedduutu iyyuu jira. Namoota Ameerikaa kanaa fi biyyoota Ameerikaa Kanaadaa kanaa Itoophiyaa yoo ilaaltanii fedhiin namoota biyya Ameerikaa jiru kun yoo ilaaltanii yookaan Kanaadaa kanaa UK yoo ilaaltanii maaltu akkas biyyoota keenya caalaa isaan godha yoo inni ilaalle nyaata isaan nyaata irraati kaanii aadaa isaanii waan garaagaraa kaasuu dandeenya jechuudha. So rakkoo ni qaba completely jechuu barbaadeen
Gibaab. Gaaffii beeku baadillee. Okay. Baay'ee fayyaa ta'a. Namni biraa wal dubbatu waan gaafa tokko. Karraa nama biraatiif garuu nan kenna. Eesh kanarratti namni gaaffii biraa qabu yoo jiraatu Dooktar Ammayyoo eebbifama. Daqiiqaa 6 duwwaa qabna sa'aatii keenyan dabarsinu. Dooktar Bashaayillee miyuutii qabatee jira. Gaaffiin sadeeffaa dhandhee afuraffaan ja'eeffaan immoo gaafa dabalaatti hufna. Dooktar. Dooktar Bashaan. Nagaa keessa ni jirtu. Beeter. Dooktor Dhaabaati kaasee hanga sanyii Ambootti nagaa keessan akkam jirtu? Nagaa galata Waaqayyoo. Galata Rabbi. Nagaa galata Waaqaa Dooktor baga nagaan dhuftan. Baay'ee galatoomaa isin jechuun baay'ee itti fufaa umuriillee dheeraa waan ta'uun barbaada. Sa'aatiin isaa immoo hin jiru. Galatoomaa isin jechuun barbaada keessan baga nagaa taatanii. Oromoon gaafa waan akka namatti tola. Kan caalaa wanti namatti tolu hin jiru. Maaliif akkuma kan biyya lafaa beekuu inni waalitti waan tokko fidee namoonni keenya baay'ee gidduutti boodhee yaada. Respektii qabu uummanni keenya respektii gaafa hin qabu baata malee barnoota dhalli namaa qarshii hin dandeenye bitatuu natti hin fakkaatu. Barnoota kana bitachuun illee hin danda'amu. Sardamee yeroo baay'ee kanarratti naasa'a Dooktor Dhaabaallee ni naasa'a Ayileen naasa'a mana tooraa dhufte maal jechuu barbaade baay'ee galatoomaa jechuu barbaade deeqiyaa Sagaleen kan dhaga'amu Dooktar. Neetwoorkii natti fakkaata. malee akka jettu baay'ee baay'ee barbaade. $27 p.m. Matu maal jedhee waa'ee biifte dhiifama naa godhin gaafa Dooktor Dhaabaan galatti dhukkubi sombaa karaa quunnamtii saalaa daddarbaa jedhe gaaffii gaafatee ture namatu kana jedhe daddarbanii karaa seksuwaal interkoorsii bichaa otoo hin taane tiraasmiitii turu qilleensaan daddarba wanti sun waan ta'eef siree tokkorra gaafattee ishee ciiftu yoo isheen dhukkuba sombaa qabaattee sun barbaade dhukkuba sombaallee achi keessa jira. Dhukkuba baay'ee fiduu danda'a. Abaarsa waaqayyooti. Wanta sana jedhama eeggachuu gootanaa. Dhageetti utuu hin taane hattuudhati lafa ta'e quunnamtii saalaatuun fuudhanii dubartii tokko fi tokko bukkee ga'an jechuun akka waaqayyootti immoo jibbamtu yookaan cubbamtuudha jechuun barbaadu. Quunnamtii saalaa dhukkuu dhufan baay'ee Dooktor Dhaabaa waan tokko ittiin dubbanne quunnamtii saalaa dhukkuu dhufan keessumaa dubartiin tokko cobxuu qabattee jennaan cobxoon kun sadarkaa 3 qabaa sadarkaa 1 jira sadarkaa 1ffaa sadarkaa 2ffaa urdeerra yoo geenyaan dubartiin sun infertility jedhamti. Infertility jechuun immoo maseentuu jedhamti dhala godhachuu hin dandeessu. Maaliif yookaan gadameessa ishee waan nyaatu baay'ee side effect ni qabu. Dubartoonni keenya mana qorichatanii dhukkubni sun iddoo dhoksaa jira. Fasii dhangala'aa ni qabu. Dhangala'aa sanallee bu'aa diimaan danda'anii sana dikkee daddabatanii yoo kiroonik diziizii barbaada Dooktor Dhaabaa waan tokko kaase galatoomsiin jechuun barbaada Dooktor Dhaabaa waa'ee quunnamtii saalaa karaa malee godhan anal seksii warri jedhaman sun you are very side effects you are painful or sexual intercourse achi keessatti maaltu jira yeroo quunnamtii saalaa karaa qaama usaansaa kee axxee gootu ikolaayin baakteeriyaan faachi keessa jiru ispermiin keenya maal qabaa nyaata qaba. Nyaata inni qabu immoo dhibba keessaa dhibba pirootinii waan fudhatee ba'uu fi pirootinii sana baakteeriyaa achi keessatti nyaachuu jalqabu. Baakteeriyaa nyaatanii ittiin jiraatu. Gaafa pirootinii sun jalaa dhume dubartiin suni sikkiinii iyyuu miti. Gobaa faarra waan meeqa baaddi.
barbaachifne illee akka isheen achiin quunnamtii saalaa gochuu barbaaddu fakkeenya biyya kana kiyyaariin fa'aa wanti jedhamutu jira wanta babbareedaa tokkotu jira amma sanatti fayyadamuu irra geessi. Inaan ishee keessaa eeggii wanta sana nyaachuu bare gaafa wantichi keessaa dhumu maaliif baakteeriyaan sun nyaata re-observation wanta sana nyaata baakteeriyaan re-observation warra jennu nyaata. Baakteeriyaan sun achi keessatti oloreeggii baay'atee qaama ishee illee nyaachuu jalqaba qaama ishee sana nyaachuudhaan dhukkuba biraallee itti fiduu danda'a. Constipation itti fida constipation immoo maal fida hemorrhoidii fida hemorrhoidii san jennu keentaati gara waan inni gara kalee sin qeen gobaabsa deqee lamatu naa kenna kaleellee maal fida UTI infection kan jedhamu illee fida UTI infection yoo jedhamanii dhukkuba kalee kan fidu keessaan ni jalqaba sexual intercourse sexual intercourse fida jechuun deessa afuuffee fincaanii irraanii baakteeriyaan gara vaayirasii gara bilaaderii keenyaa deemu bilaaderii jechuun afuuffee fincaanii keenya transmitii eessa ta'uu kaleetti ta'uu saree kalee dhukkubni kalee karaa ol quunnamsiisaa sexual intercourse dhufu suni infection warra jedhamanidha infection warra jedhamutu gara dhagaan ta'e madaa'uu kalee achi keessatti qaama keenya keessa spermiyaan deemeera ujummoo sana keessa deemeera infektii danda'u UTI infectionii fiduu danda'a jechuun barbaada guyyaa biraa sa'aatii 24 irra taasisuu gara gaaffii qabaannaan dooktar Dhaabaallee gaafadha anaa illee gaafadha yoo daqiiqaa lama qabaatte illee siin jechuun barbaada waaqayyo bara keessanillee umurii keessanillee eebbisu maatii keessanillee eebbisu waaqayyo sagalee jireenya bara baraa sira dhageessisu jechuun barbaada galgalli kun immoo galgala eebbaasiniif haa ta'u mara. Ameen. Waaqa guddaa sa'aatiin keenya sa'aatii 4 walakkaa mataa ishee ta'ee dafinoo sa'aatii 2 walakkaatti gana Dooktar Dhaabaan fa'aa nu jalaan badanii Dooktar Bashaan fa'aa waaqayyo guddaa bara keessan jireenya keessanaa eebbisochuun barbaada. Dafinoo sa'aatii 2 walakkaatti mana banaa 3tti jalqabaa sa'aatiitti baay'ee fayyadamna. Kana erga goolamnee booda gara barumsa biraatti dabarra sababa ta'eef inni kun immoo iddoo guddaa waan itti laatamuu qabu. Dhugaa Dooktar waaqayyo guddaa mana kee jireenya kee eebbisu Dooktar Bashaa Dooktar Dhaabaa waaqayyo guddaa sinaa eebbisu baay'een gammaduu keenyatti argamuu keessanii fi adaraa keessa gaafa dafinoo akka itti kibxata jechaadha. Kibxata sa'aatii 2 walakkaatti mana banaa. Sadiitti sagantaa keenya jalqabnaa baay'ee sin kabajna baay'ee sin jaallanna eebbifamaan jechuu barbaada. Egaa mee kadhannee xumurru waaqayyo hubannaaf ogummaa nuuf haa laatu. Maaliif geggeessaan beekumsa keenya akkuma sila Dooktar Dhaabaan jedhaa turanii dubbii sagalee waaqayyoodha. Geggeessaan mana keenyaa geggeessaan gaa'ela keenyaa. Har'a jaarraan addunyaan kun har'a gadheedhaa gara isa gadheettidha nasheen deemaa jirtu. Kanaafi wanti biyya lafaa kanarra jiru baay'ee nama jibbisiisaa jira. Kanaaf waaqayyo hubannaaf ogummaa akka nuu laatuufi mee daqiiqaa tokko waaqayyo wal wajjiniin kadhanna. Warra gaa'ela qabaniif waaqayyo gaa'ela isaanii hubannaa isaan ogummaa isaan ittiin qabatan akka kennuuf warra gaa'ela hin qabneef immoo waaqayyo haadha manaa gaarii ishee shamarraaf abbaa manaa gaarii akka isheef laatuudhaafi mee waaqayyoon hedduma jirtanitti obboloota ko yoo afaan keessan baaftanii yoon kadhattan ta'e barreessaati kaa'aa waaqayyoon dubbisa sababa ta'eef. Waaqayyo gooftaa keenya guddaa goonessi galatee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Namoota gidduu kanatti nuu laattee yaa Waaqayyo irraa baradhaa jettee carraa bareedaa akkasii nuu laattee nuyi warra carroomedha nuyi warra ayyaanomedha nuyi yaa Waaqayyo warra ati umurii nuu dabaltee irraa baradhaa jettee nu keessedha. Kanaaf si galateeffanna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Dooktar Dhaabaaf Dooktar Bashaa kennaa gootee waan nuu kenniteef nu immoo warra lapheen keenya banamee hubannee maal akka ta'uu qabu yaa Waaqayyo gooftaa ilaallee garamitti akka deemuu qabnu siin hordofnee akka dubbii keetti jiraachuu akka dandeenyu ati nu gargaara. Ayyaana kee humna kee nu wajjiniin ta'i. Har'allee yaa Waaqayyo laayivii kana jala yaa Waaqayyo dhukkuba dhoksaadhaan dhukkuba garagaraadhaan kan namni isaanii hin beekne kan manni yaalaa isaanii hin beekne ati duwwaan kan beektu
rakkina biyya lafaa kanaan dhukkuba maqaa qabuuf maqaan qabneen yaa Waaqayyo qabamanii kan jiran galgala kana yaa Waaqayyo harka keenya keessaa hundeetti buqqisuun fedha keef jaala kee haa ta'u. Namatti himachuu kan dadhaban yaa Waaqayyo gooftaa suusii garagaraa keessa kan jiran araada garagaraa keessa kan jiran galgala kana ergamaa kee ergitee qaqqabdee keessaa isaan baasuun fedha keef jaala kee haa ta'u. Nu warra dhaga'e immoo hubannaaf ogummaadhaan siin sodaadhaan nama sodaa wal sodaatu hin ta'in siin sodaadhaan yaa Waaqayyo gooftaa isatti iddoo guddaa laatteef iddoo guddaa laatee bara lafa kanarraa umurii lafa kanarraa qabnu akka dabarsituuf ati nu gargaari. Ati nu wajjiniin ta'i mana isaan jiran isaan gargaari. Isa kana hundumaa waan gootuuf si haa galatu. Isa dhageenya hojiirra akka oolchinuuf ati nu gargaari. Maqaa Yesuusiif jedhiitii. Ameen. Waaqayyo guddaa sin haa eebbifamaa. Baay'een sin jaalladha. Baay'een sin kabaja. Torbee gaafa dafinoo jechuudha. Gaafa dafinoo sa'aatii 2 walakkaatii qabnee wal argina. Gaaffiin keenya itti fufa. Gaaffiin itti fufu. Gaaffii biraas akka dhuunfaatti immoo dooktarii argachuu kan barbaadan Dooktar Dhaabaa fi Dooktar Bashaas keessaan argachuu dandeessu. Wanta miidiyaa kanarratti hin baafne gorsaan isin gorsuu danda'u. Dooktar beekumsa keetiin waa miti giiftii keetiin illee nu tajaajilaa turte dhugaa. Waaqayyo guddaa si haa eebbisu. Atoomsaan fa'aa, Fayyeen fa'aa, Abineezer fa'aa, Sanyiin fa'aa. Dhugaa baay'ee akkan si jaalladhu hin beektan sitti. Dhugaa karaa deemaa tureenidhaanii dhufee kun hafuun qabu jedhee kanatti galee gaafa dafinoo wal argina. Waaqayyo sin haa eebbisu. Baay'ee sin jaalladha. Eebbifama. Hedduu firaasana hundi keessanii sagantaa gamtaa sheerii jedhu baay'ee konkolaataa shawwee kanneen irraa jirtan biyya keessan Waaqayyo si haa eebbisu. Baay'ee na eebbifama dhugaa. Namoota akkasii argachuu baay'ee Waaqayyoon galateeffadha. Garaan koo guddaa gammadee. Ani Paaster Damee barreeffama gaafa inni jalqabu yaada guddaa akka inni qabatee dhufe Waaqayyo karaa isaa dhaloota wayii deeffachuu akka inni barbaade natti argamee uummanni baay'ee sagantaan qabu kan biraallee dhiiseen follow gochaa ture. Dhuguma jechuun buufadheera dubbachuudhaaf har'a immoo irra caalaa wanta inni akka saayinsiitti namni baay'ee gaaffii dhukkuba namoota baay'eetti yeroo inni baratutti ta'e sana karaa Dooktar Dabalaa fa'aa Dooktar Bashaa fa'aa akkattiin immoo karaa kana Waaqayyo nu barsiisuunsa baay'ee sammuu kana carraa kana Waaqayyo isiniif kennuu isaatti nuyi fayyadamneerra. Dhugaa guddaa waan galateeffadhu obboloota akkasii namoota akkasii argachuu kootti ani carraa qabeessa baay'ee kan hin gammadu. Isin immoo barri keessan jireenyi keessan wanti qabattan kamiinsaayyuu isiniif haa milkaa'u eebbifama bara quufa harka Waaqayyoo keessatti jireenya quufaati jiraadha. Halkan gaarii isiniif haa ta'u. Warri lamaan gamattee waan argaa jirru kun immoo bor wal agarreedha yaada biyya kanatti. Tole Waaqayyo hunduma keessan haa eebbisu. Paaster Damee nama Waaqayyo atoomsaa akkuma kan obboleessa keenya Dooktar Dhaabaa Dooktar Bashaa hunduma keessan Waaqayyo sin haa eebbisu. Dhugaa dubbachuuf baay'ee baranneerra. Anillee gaaffii qaqqaban ture jalqaban hangashinee egaa yeroo itti aanutti gaaffii sanatti fufna. Waaqayyo sin haa eebbisu. Eebbifamaa barumsa guddaa baranneerra waanuma nama fayyadudha. Kana caalaatti immoo itti fufuu qaban jedhaan akka kootti. Waaqayyo sin haa eebbisu. Saatiin keenya waan deemeef xumurree waanuma namatti tolu ture. Eebbifamaan isiniin jedha dhugaa. Halkan gaarii siif haa ta'u obbolaatiyyaa halkan gaarii guyyaa warra wajjin immoo guyyaa gaarii siif haa ta'u kanuma jedha akka beeksisa deemanii. Baay'ee bareedaa. Paaster Damee, Paaster Fayyee, Aljaziiraa halkan gaarii isiniif haa ta'u halkan abjuun keessa bara ijoollummaa galgalli kun galgala eebbaa galgala Abrahaamiif galgala Yisihaaqiin isiniif haa ta'u sinin jaalladha sinin kabajaa naaf galatoomaa barbaada. Dafinoo wal argina Dooktar Dafinoo sa'aatii 2 walakkaatti wal argina eebbifama. Garra bakka.
Mana kana follow godhaa wal keessanii follow deebisaa eebbifama fayyee koo. Akkuma kana gaanufte neetwoorkii kootu na rakkisaa ture. Warri kun gaafa harca'an immoo anaan immoo gadi na lakkisuutti jira. I think amma diimaa na biraa ibsaan jiru narraa kaaseera natti fakkaata. Neetwoorkiin kun baay'eedhuma beekta. Ata karoodhuma keessa nagashi. Na waaqayyo isaan na eebbisu dhugaa obboloota keenya doktoroota dhufanii waan kanaa ifa baasanii akkasittiin nu barsiisanii baay'ee natti tole. Maaliif jennaani dubbii sagalee waaqayyoo kanaanis wal qabsiisee wanta foonuma keenya wanta barachumnu obboloota kan koo waaqayyo sammuu namaa kana kan namaaf bane akka itti waan tokko baranne waan baranne sanaan immoo ofiinis oolchine nama kan biraas ittiin oolchinuudhaaf waan ta'eedhaaf baay'ee barbaachisaadha. Barnoonni biyya lafaa baay'ee barbaachisaadha. Maaliif barnootuma kanallee akka barannuuf sammuu keenya kan nuuf saaqu waaqayyoodha jechuudha. Yoo waaqayyo sammuu namaa namaaf saaqe malee namni waan barate ofiisaatii hubatee nama kan biraa hubachiisuu hin danda'u waan ta'eedhaaf waaqayyo obboloota keenyaa haa eebbisuu dhugaa baay'ee namatti tola. Waan baay'ee dubbachuun hin danda'ama yeroo keenya nu daangesse maleedha. Yoo danda'ameef maal goona haala yeroo isaanii